Hariiroon sun erga adda citee almost waggaa tokkoof ji'a 10 waggaa tokkoof ji'a 10 waliin ta'a erga haasaan keenya yookiin communication keenya iyyuu dhaabbate. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu? Nagaa keessan obboleettiin keessan baay'eetti nagaa godha. Isinillee akka nagaa taatan abdiifama ittiin qabu Waaqayyo bira. Ture nagaa koottaan isaan obboloonni jajjabeessaa jirtan Waaqayyo sana eebbisuu eebbifamaadhaan jajjabeessuun keessan akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jechuun taa'adha. Mee guyyaarra kana maal qabattee dhufte naan jechuun keessa hin oolu. Akkuma suura irratti argitan kana dhugaa baay'ee nama gaddisiise jechuudha. Namni hirkoo wallaaltanii hin jirtanii sooshaal miidiyaa irratti hin argitu jedhee yaada baay'een keessa jechuudha. Hirkoo abbaa diraamaa nama bashannansiisu akkanumatti yoo ilaaltanii nama kofalchiise jechuudha. Dhugaa Waaqayyo akkamitti kenneefii jira waan nama ittiin bashannansiisu nama kofalchiise jechuun isaa. Nama kan namni wallaaltanii hin jirtanii walumaa galattu. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Gaa'ela isaatiin gargar bahee jira jedhee dubbate jechuudha. Wanti waa'ee gaa'elaa irratti jechuudha. Namni tokko gaafa ijaaramu nama gammachiisa malee eenyumaayyuu yoo ta'e gaafa diigamu eenyumtuyyuu ittiin gammaduu jechuudha. Kanaaf ani jara kanan beeku qaaman isaan hin beeku sooshaal miidiyaa irratti isaan beekaman jechuudha. Kanaaf garuu inni bahee raawwateetu namni kun egaa hariiroon keenya gargar dhaabbatee waggaa tokkoo fi ji'a 10 jedhee dubbate. Dhugaa dubbachuuf nama kanaa maaltu akka irra dubbatu na taasise beektu. Sooshaal miidiyaa sana nu hordofee jechuudha karaa hundaanuu. Maaliif yaada gaarii namaa dabarsan nama bashannansiisa. Innillee nama Waaqayyoon qabudha jechuudha. Garuu waggaa tokkoo fi ji'a 10 kan inni egaa hariiroon keenya dhaabbatee jedhee garuu jechuudha karaa sooshaal miidiyaa isaatiin yeroo baay'ee jechuudha. Suuraa isaanii, footoo isaanii, ingilizee sargii sirriitti maxxansa jechuudha. Sirriitti maxxansaa ture dhugaa. Namni tokko gaafa gaa'elli isaa adda citee afaanumaa gargaaree afaanumaa wal jala darbanii jechuudha. Kan sooshaal miidiyaa suuraa isaatti maxxansu dhiisiti bakka yeruma sana iccitii waan barbara babbaasa jechuudha. Garuu namni kun amma bahee dubbate malee duraan bahee hin dubbanne jechuudha. Garuu erga wal fuudhanii egaa wajjin jiraate namni tokko egaa dhaabbatee dhugaa dubbachuuf illee waan baay'ee waa'ee gaa'elaa beekuuf osoo hin taane olirraa fagaatanii jiraachuun gaarii miti jechuudha. Amma isheenis kan jiraattu biyya biraa innis kan jiraatu biyya biraa jechuudha. Egaa akkuma beektanu hirkoon kan jiraatu Itoophiyaa keessa isheen garuu Itoophiyaa keessa hin jirtu. Biyya alaa iddoo isheen jirtullee garuu akka adda baafadhee hin beeku. Isa kana nama uffalchaadha. Kanaaf namni tokko egaa gaa'ela dhaabbateen boodatti jechuudha walirraa fagaatee jiraachuun gonkumaayyuu hin barbaachisu. Maaliif beektu rakkinni tokko gaafa nama jidduutti uumame kan bilbilaan haasa'anii fi kan qaamaan wal bira ga'anii haasa'anii furan garaagarummaa hedduu qaba jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon nama ijaare tokko nama gaa'elaaf of ijaare tokko gargariin diigin jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo. Gaa'elli asii akka alaalaa ilaalan kanaa miti. Akkuma sagalee Waaqayyoo jedhutti namni tokko egaa gaa'ela dhaabateen boodatti walii kun hin barbaachisu. Garuu akka alaalaa ilaalan kanaa miti. Osoo ittiin galin sirriitti qorachuun hin barbaachisu jechuudha gaa'ela kanaaf. Ani jara kana caala beekee osoo hin taane namoota hunda caala beekee osoo hin taane garuu gaa'ela dhaabbatanii gargarii kamuun hin ta'u jechuudha. Maaliif bakka dhaabbataniiru walitti dabalanii jiru. Gaa'ela nama tokko ta'aniiru gaa'ela seeraan dhaabbateedha waan ta'eef gargar ba'uun hin barbaachisu jechuudha. Waaqayyoollee gargar isaan hin baasanii yaa kan namni tokko waggaa tokkoo fi ji'a 10 jedhe waan ta'eef tarii namoonni baay'een akkuma nani argee waan inni jedhe kana dhageetti namoonni baay'een dhaga'anii jara kana jidduu galanii walitti deebisuu danda'u. Isa kan beeku Waaqayyoodha. Kanaaf garuu walumaa galattu jechuudha. Namni tokko gaa'ela dhaabbateen boodatti walirraa fagaachuun hin barbaachisu jechuudha. Bakka maali gaa'ela dhaabbachuun maaliif namni tokko bakka wajjin jireenya isaa uffachuu mana tokko keessatti galee jechuudha. Mitiire akkasitti hin beekaka yaa jireenyi biyya lafaarree namaaf hin guutu. Akkanatti asii achii ilaalan jarri kun jireenya isaanii isaan lama wajjin jiraatanii hin dhabama jedhanii yaadamu.
walumaa galattuu jechuudha waaqayyo gaa'ela namaa eebbisu. Waaqayyo gaa'ela namaa hin diigin ana eenyutuyyuu jechuudha. Kan eenyumaatu gaa'ela namaa hin diigamin. Addunyaa kana irratti namni kan ittiin gammadu akkuma sagalee waaqayyo jedhu tokko gaa'elaanii tokko immoo waan hojjete argateetti jedha. Kanaaf waaqayyo jara kana gargar isaan hin baasanii ganoon yaatti akka namummaa tokkootti waan natti dhaga'ameef irratti hojjedha jechuudha. Namoonni baay'een yeroo kana gaa'ela isaanii yeroo dhaabbatanii argita malee jechuudha. Garuu umurii hin qabu gaa'elli bara kana. Sababni isaa maal akka ta'e naaf hin galu. Akkuma diraamaa sana bakka jechuudha. Agartan miti diraamaa bareechanii gaa'ela dhaabbatu jaalala gaariidhaan egaa diraamaadha. Booddee immoo gaafa diraamaa sun dhumate gargar baduu jechuudha. Gargar galuu jechuudha. Kanaaf gaa'elli lafa kanarraas booda akka kana ta'e jechuudha. Dhugaa gaa'ela keessanii warri gaa'ela dhaabbatanii qabdanii gaa'ela keessanii yeroo baay'ee nan dubbadha jechuudha. Amma beekuma kiyyaa waan irraa beekuun sooshaal miidiyaa irra fidatina jechuudha. Dhugaa hiriyaa gaarii qabda kan boru gaa'elaaf sii ta'u namatti isin himin akkasumallee jechuudha. Sooshaal miidiyaa irra fidiin dhugaa wantumti iji namaatu ilaale faayidaa hin qabu jechuudha. Bakka iji namaa gaafa argee gaafarraa dubbate bu'aan isaa hin jiru. Dhugaa bu'aa hin qabu jechuudha. Gadda dhumni isaa jechuudha. Kanaaf abbaa manaa gaarii qabaatte haadha manaa gaarii qabaatte sooshaal miidiyaa irra fidiin dhoksi bakka dhoksi amma gaa'ela kee sana mana tokkotti galtee wajjin jiraattutti dhoofadhu wajjin jiraadhu dhugaa waaqayyo. Maaliif beektu jara kana gaafa isaanii sargii godhatanillee ta'e sargiin godhatan tanaan duratti illee ta'e jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyoo isaanii suuraa isaanii sooshaal miidiyaa namni beektuuf namni hin beekne hin fayyadama bakka baay'eetti irraa haasa'u baay'ee namni illee gammadaaf garuu gammachuun galgala gammachuun ganama gammadamee galgala immoo gadda ta'e jechuudha. Waaqayyo garuu dhugaa waaqayyooti fu ani gaa'ela nama gargar ba'ee fi eenyumaa fuutee gammachuus hin qabu. Maaliif namni tokko nama ijaaramu namaatti gammada malee diigamuu namaatti hin gammadu. Kanaaf immoo ani abdiin qaba akka nama tokkootti namni tokko waa'ee jara kanaa dhaga'ee namni isaanitti dhiyaatu isaanii jidduu galee akka walitti isaan deebisu jechuudha. Isa kan beeku waaqayyoodha. Biddeen isaanii wal bira yoo jiraate eenyumaayyuu jechuudha. Biddeen jara kana lamaanii wal bira yoo jiraate aguma fee yoo ta'eyyuu gargar ba'uu hin danda'an. Akkuma dubbii sagalee waaqayyo jedhu kan waaqayyo tokko godhee namni gargar hin baasuu jedha. Kanaaf waaqayyoon gargar isaan hin baasinii jedhe yaani kana nan kadhadhaaf jechuudha. Garuu walumaa galattuu gaa'ela keessan gaariis ta'e yaraas ta'e miidiyaa irra hin baafatina. Dhugaa miidiyaa irra hin baafatina. Yeroo baay'ee warri miidiyaa kanarra utaalee gammadee kolfuu gaa'ela isaaniitti gammachuu qaba jettaniis hin yaadina jechuudha. Akkasumallee immoo jechuudha gaa'ela nama tokko gaafa agartanii gaa'ela babbareedaa viidiyoo babbareedaa gaafa agartanii kan koo sodoo akkana ta'ee hin jirina jechuudha. Maaliif beektu duuba jara sanii maal akka jiru hin beektan. Maal akka jiru hin beektan kin sooshaal miidiyaa irratti gaafa fidanii bareeduuf yaa miidhaguuf namatti hawwatuuf keessa isaanii dhoksanii waan bareedaa alatti baasuu jechuudha. Kanaaf kan koollee akkas naaf haa ta'u jettanis baay'inaan hin hawwina. Baay'inaan immoo gaa'ela keessanis hin daddarbina. Egaa jireenyi lafa kanarraa dhiiras ta'e dubartiis ta'e baratees bakka dubartiinis barattees xumurtees hojii qabattees dhumni isheedhaa inni gaa'eluma ijaarrattee gaa'eluma dhaabbattee mana godhattee daa'ima argachuu jireenya ishee itti fufuu jireenya isaa itti fufuudha. Mitiire dhumarra immoo yoommoo kan akkasitti xaartee walitti fiddee namoota gaafas jalaa diigamuu gaafas jalaa gargar ba'uu baay'ee sitti dhaga'ama jechuudha. Haaluma nama haasaa nama kanaa tiraatu hin agartuu dhumarra viidiyoo isaa siniifan kaa'aa jechuudha. Kanaaf gaa'elli eenyumtu waaqayyo gargar hin baasanii gaa'ela namaa gargar waaqayyo hin baasin jechuudha. Waaqayyo gargar gaa'ela namaa hin baasin garuu gaa'ela dhaabbachuu duraan dursanii itti yaaduun dirqama jechuudha. Maaliif beektu gaa'ela keessadha wanti hundi kan jiru. Kan biyya bulchuu
haadha fi abbaarraa kan dhalatu yoo gaa'ela sirrii keessaaf ta'e jechuudha. Gaa'ela sirrii yeroo isiniin jedhu fakkeenyaaf haadha fi abbaan sirraatan guddiftee jechuudha. Maaliif daa'imti akka gaafa dhalattu haadha fi abbaa ilaaltati kan ishiin guddattu. Akkana yeroo jedhu daa'imti haadha fi abbaa hin qabne guddattee biyya bulchuu dandeessuun isin jechuun yaa'iti. Garuu dirqama gaa'elli seera qabeessa ta'uun dirqama jechuudha. Dirqama namaatii, dirqama namummaatii jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon gaa'ela keessan haa eebbisu. Hundumti keessanuu gaa'ela keessan haa eebbisu. Warri gaa'ela hin godhatin gaa'ela eebbifamaa Waaqayyo isiniif haa kennu. Warri gaa'ela godhatanii jiraattan immoo gaa'ela keessan jaalalli, wallaga'uun, gabbachuun isin jidduutti Waaqayyoon haa roobsu. Dhugaa namni tokko kan wajjin jiraachuu danda'u yoo wal jaalate, yoo walii gale, yoo isheen kan inni jedhu dhageesse, yoo inni kan isheen jettu dhageessee jechuudha. Namni kun dhumarra maal akka jedhe beektu? Haati manaa abbaan manaa yeroo mana amantaan deema jedhu, haati manaa immoo naayit kilabiin deema yoo jettu gaa'ela sirriin ta'uu jedhe. Namni kun wayiifuu jedhe. Kanaaf warri heerumtanii abbaa manaa keessan jala jirtanii abbaa manaa keessan dhagaa. Dhugaa abbaa manaa keessan dhagaa. Abbaan manaa gaaris ta'e yaraas ta'e suba ganama Waaqayyo namaaf kenne wajjin yoo jiraatan gaariidha jechuudha. Maaliif gara biraas yoo deemte dhiirri dhiiruma. Ilmi dhiirota jechuudha waan haati manaa keessan jettu dhagaye. Gara biraas yoo deemte dubartiin dubartuma. Hundiyyuu ji'uma sagaliin dhalate tariitii bareedinaa yoo wal caalan malee jechuudha. Bareedinni immoo gaa'ela namaaf hin ta'u. Qabeenyi immoo gaa'ela namaaf hin ta'u. Ilma dhiiras ta'e ilma dubartiis taate jechuudha. Qabeenya gaafa ta'u qabaatte qabeenyi kan kee gaa'ela siif hin ta'u. Abbaan ilmi dhiirota jechuudha. Qabeenya gaafa barbaadde qabaatte, bareedina gaafa barbaadde qabaatte, beekumsa gaafa barbaadde qabaatte, beekumsi kan kee gaa'ela siif hin ta'u. Gaa'ela siif hin ta'u amala keetii fi hariiroota Waaqayyo wajjin qabdudha. Kanaaf Waaqayyo gaa'ela hundumaatu yaa eebbisu, eebbifamaa yaadna ni qaba. Hariiroon sun erga adda citee almost waggaa tokkoof ji'a 10 waggaa fi waggaa tokkoof ji'a 10 wayiin ta'a erga haasaan keenya yookiin communication keenya iyyuu